Leenca sanyii mootii gooticha koo eenyusi madaala gooticha koo sinabbaa haqaati gooticha koo yaa leenca roomiyaa yaa leenca roomiyaa Jawaar Mohammad suma abbaan biyya suma abbaan biyya. Yoo qabsoo gaafa Hacaaluun ajjeefamee fi obsaan eegishi fajiriin turu yaada kiyya xumure achi booda gara deemnutti deemna. No haasa yaani iyyuu dhaggeeffachuu barbaada. Yanee fikir dhaggeeffadhu. Omukka inaarin si barreessee naa deebisuu didde miseeji kiyya deebisuun sitti ulfaate amma fajiriin seennaan angiriin atti hin ergin danda'e yookaan danda'e jiraadhu jedhe dhagaye waan tokko jechuun warri jaalmarroo asirratti arrabsitu dhuftee warri Abiyyis arrabsitullee warri Jawaarin arrabsitullee Oromoo kamuu bakka hin buutu ofuma mataa kee bakka buuta. Dhugaadha walla. Laal. Dhugaa keeti. Qabsoo yeroo Jawaar hidhame Hacaaluun ajjeefamee sanitti Abiyyiin yoo arrabsine yoo qeeqne mirga qabna. Maaliifi Abiyyi waan aangoo of harkaa qabuuf waan mana hidhaa hin jirreef waan ummataaf hojjechaa jiruuf obboleessi kee du'ee akkamitti obboleessa kee hiita jenneetu Abiyyiin mollocaa turre jechuu kaadiree gandallee waan hunda mirga qabna jechuu karaan dhugaan jirullee sanumaa jechuu inni biraammoo yeroo ammaa kanatti jechuu gumaa Hacaaluu waliin taanee baasnaa waliin taanee barbaanna nama Hacaaluu ajjeese jaalmarroo fi Abiyyi wallolaa jiranii obboleewwanii dandeenyu ni araarsina siigalee baay'ee namni jaalmarroon nama narraa arrabsi jedhee bakka buufatee fi namni Abiyyi Ahmad jechuudha ebaluun narraa arrabsita jedhee Abiyyi illee bakka buufate namni Jawaar illee bakka buufate. السلام عليكم ورحمة الله. أساجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عثمان. قران سكيبل نتي. أنا متي أدكوت يبونا كيسا فينا ما إنه كوني تفوق كبابوس نبونا كم ما مشي. أنا بوي فوق الرا. بايزوي. ما نكمل ما كرو. الحمد لله والله نجا إسراء بطوار كافيلو كنا كابي ماله نورمالو متكان تاني فيا. أكمل ما نويت كبتنا فكات نجاباتني مفي. نجا بان الحمد لله منا اتقالوا تفوقي سدفر ربيدك إنه أفرفر توري أشي دوبر رانشلو لانه وانت انجتشو بربادي سالبا متي نمني أبي نمن الرعرب سجده أسر ركاية انجرو نمني جالمرو نمن الرعرب سجده سوشال ميديا ركاية انجرو نمني جوار إبلو الرعرب سجده سوشال ميديا قبا كاية انجرو سيغلامي يودن ديتي كبات yoo beekumsa qabaatte haga Jawaar Oromoof dalagi akkaataa itti Jawaar Oromoo hiriirsee tokkoomsee Oromoo araakiloo seensise sanitti qeerroo wajjin yoo dandeette Jawaarii ol waan akkasii dalagiitii Jawaarin arrabsi gaaf sanullee sifaana dhaabanne Jawaarin arrabsina yoo dandeettii qabaatte mootu akka abbichuu kanatti araakiloo seenii barbaaddu jettiin barbaaddu matarayyasiin abbaa barbaadden naqi gaaf sansi jalatti hiriirra jechuu yoo dandeettii qabaatte mootu bosona Oromiyaa keessa seeniti akka jaalmarroo kanatti jechuudha hin ta'uu kaayyoo gootota ganamaatii jedhii ati abbaa waan fedhetti si haa yaadu ati garuu gootummaa kan kee Oromoon illee diin illee firri illee gaafa si beeke akkasittiin si jaalannaa si kabanyaa si kanarraan kan hafe garuu jidduu kanatti abbaan Jawaari waan deeggartu fakkaattee jaalmarroof Abiyyiin arrabsitu abbaan waan jaalmarroo deeggartu fakkaattee Oromoo Jawaariif Abiyyiin jaalattu ol of gooteetiin Oromoo taatee nutti as baatu muka nyaattaa jechuudha. Muudii akkasiisan keessa darbe Oromoo tokko faarsu jettee Oromoo tokko jaju jettee Oromoo tokko jechuu baay'ee waan tokko jira. Waan tokko jira. Dhugaa jechaa jira bara. Baay'ee dhugama kiyya ustaaz wallahi maaliifi diinni bara amma sa'aatii kana asiin Abiyyi ilaalte hamileen cabaa asiin Jawaar ilaalte hamileen cabaa achiin jaalmarroo ilaalte diddi Abiyyiin harkallee baatu Jawaaritti dhufnaa Jawaarin harkallee baanu jaalmarrootti dhufna jettee tokkummaa jara kana akka nuhu akkatti mana keessatti wal nyaannu kana namni nu sodaate hirriba malee bulaa jira garuu Oromoon nuti hayyoota ilmaan Oromoota gootota hayyoota jennuun sun how come
garaagarummaa jidduu siyaasaa fi ilaalchaa kana dhiisne oromummaa qofarratti akkamittiin tokko taanee hawaasa keenya kana cimsinee bakka tokko dhaabanne ummata kana jechuudha ofirraa diina dhaabbata. Amma fakkeenya kaleessa annatti dhagahame akka ilma Oromoo tokkotti maaliifi kana qofa dhiisika. Amma kana ammoo ganda walitti fidanisi garee fakkeenya tokko waan keessa kiyya naquuqe jecha ustaas kaleessa jecha biqiltuu miliyoona 566 dhaabateemi garuu miliyoona 520 naannoo Oromiyaatti dhaabe. Bakka kana dhaabbatanii garuu Abiyyi faantu warri aangoo farkaa qaban warri mormanilleen Oromoon hoggansa isallee akka jaalatu hayyoota isallee akka jaalatu jechuudha. Warri mormanillee nu qofa haadee garuu Oromoon akka hin jenne warri biyya bulchullee biyyi tun aangoon kun ka isaanii qofa osoo hin taane warra mormanillee ofitti as fidanii Oromoo akka gabrummatti hin deebinetti kana booda Oromoon akka of duuba hin deebine waggaa 500 akka bulchu ekonomii cabeen saayikooloojiif xiinsammuu isaa ka cabe kana qabeenya isaa tokkummaa isaa duudhaalee isaa ka caccabe kana hunda isaa walitti qabate akkaataa ittiin diina kana ofirraa barbadeessee haga dhumaatitti irratti Oromoo walii galuu qaba malee zabana namni waamee qayaadutti nuti gaddachaanee jaalmarra rakka jette gabayaa xixiqqishu akkanaa tana keessan seennu jechuu warri gabayaa keessa kanaafuu waan qabdan itti dabala. Itti dabala obboleettiin xiyyatuu gaana dura sibira jirti gaa dura dabraare. Durbi bareedduun ustaas. Ustaas hin jedhina Usmaan hima jedha yookiin Oroo 860 jedha akkasuma waama. Usmaan bar amma gadhiisnaan baratillee kanuma fakkaata kiyyaaro. Waa takka areedanii miti ilmi ni betta ustaazummaa warra beetta umri isaa guutuu beela qara'ee beela qabeessatu jiru jira. Ustaazummaan isaan saniin malti sheekummaan isaan saniin malti namum areenummaan itti bahe maraan ustaaz nyaadina akkasiin akka taphatasan. Taani dubbi jabduu naa dubbatte waa sadii kaasuu fedha waan Jawaar ajjeefamuu qabaa kanarra. Sareen gowwaa jedhe kabichirra kajeeltu. Wobo yoo gowwummaa hagana geetu tana qabaatte waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo gowwummaa hagana ga'u kana hoggansi woboo qabaate maal godhaa kilaashii snaayiparii baatee bosona keessa deema obboleessa kiyya. Gowwummaa hagana geetu tana qabaate maaliif jette naan jedhe. Jawaar nama irra ejjatanii angootti bahan malee nama irra ejjatanii lafa dhiitanii miti beeki. Hawaasa Oromoo qabachuufi Jawaariin jabeeffachuu qabda. Yoo Jawaariin atiin qabaanne Abiyyi maalirra akka saare lammaa gad qabachuu dadhabee Jawaariin qabachuu dadhabeeti Oromoon abbaa funyaan isa qabate. Waan biraa rakkallee kaasina Oromoon funyaan isa qabate. Osoo Jawaarii Abiyyi fi lamma akka gaafa Minisootaa fi Ameerikaa keessa waliin argamtee sanitti akkasuma itti fufte marroon ofii isaatii harka ol kaasee jara sanatti dabalama. Shakkii tokko malee. Haga gaaf duraa jaarsummaan jala deeman shira ammoo Abiyyiin keessa jiru kajaraa nyaataa jiru sani ni argee waan hojjetu karaa isa baasu ni qabate karaan inni filate sun Oromoo ni baraare jaran. Dhugaa yoo waliin. Oromoo ni kabachiise ni sodaate. Hadda Abiyyi 4 kiiloo jiru osoo hin taane marroo bosona jiruu fi amaarri kofoo fincaaya amaarri mana keessa fincaa'u jira. Kana eenyullee beekuu qaba. Lammata warra asirraa TikTok kanarraa sooshaal miidiyaa kanarraa waggaa 27 illee afaan bante Jawaariin arrabsite. Gaaf tokkollee kiiloo Jawaarii nama gabbuuse nagarre. Waggaa 27 vaayirasiin eessaa tamsaa Eertiraa keessaa ka tamsaa ture. Arrabsan. Guyyaa takka achi garagalee laalle dhagaa darbaa nuti OMN Oromiyaan ijaarraa hedheetumaani fudhateetuma deemu. Ni ajjeefnaan hadhaa miti kalee miti. Fakkisaa takka lammata warra woboo kana gara dhahuu dadhabetu ummataan waraana kana dhayuuf ummata waraana kana jibbisiisuuf ummanni wallaahi beeraa dhiiraan woboo Jawaariin ni jaalata. Kana beekuu qabdan. Woboo har'a bosona jirurra
Jawaari inni jaalata uummanni Oromoo kana eenyullee een shakku. Woboon bosona jiru sun parsantiin 90 warra Jawaarii wajjin karaa cufaa ture. Parsantiin 90. Ijoollee tana wannummaan jarri bosona seenteefuu harki guddaan gaafa Hacaaluun ajjeefame Jawaaridhaan. Tana eenyutu hime. Mallattoon sanii Ustaaz Kamaal Eebbooti. Ka Taayilantii meeqa qabu ka akka barbaadeetti Oromiyaa keessatti akka barbaadeetti beekamtii qabu sun wanni isa bosona seensise gubata Itoophiyaan Jawaariin hin kabajjine eenyuun illee kabajitu jedhee bosona seene. Nama dhibbatamaan Jawaarii hidhame ol ka'ee bosona seene beekaa. Ijoollee santuuyyuu ilaalcha akkanaa qabaani gowwummaa darreen asirra ajirtu laalta atalaa dhutteetuma ol yaatee waan barbaadde haqqiftutuuni osoo dibbee nu dhoofsisuu baatte just ignore godhanii abbaan woboo deeggaraa jirtu deeggar kakaafaa oo deeggaraartullee deeggar kaabiyyiin deeggartullee deeggar abbaan dhugaa abbaan jabaate irra aana Oromiyaa akka fedhu godha akka fedhu bulcha. Akkasi anra dhala waan biraan jedhu har'a osoo nu yoo dhiira taane ka gadi bahee arrabni isaa Jawaar ajjeefamuu qaba jedhu san bakka inni jiru yoo beekte yoo dhiira taate isarraa arraba mura akka lamuun dubbanne allaqe. Isa mataa isaa. Kabiraatti isa akka barnoota ta'u. Ila dhiirti akka isaan jirtiimi ka Jawaariin irra ajjeechaa labsu san eenyummaa isaa yoo beekte biyya ati jirtu keessa yoo jiraate arraba irraa mure akka lamuun dubbanne akkasii sun. Kanaan ala ijoollee umrii lub ani by the way har'a osoo gabbayeellee waraanuma hidhate akkuma hidhate sanitti ajaja Jawaariin irra rabse feedbackiin kennu kan jara sani. Maaliif lubbuu isaa kennee bosona tan jira hawaasa kanaaf jecha ummata kanaaf jecha deebisaan kennuuf narra hawaasa kanaa qabsaa'aa jira jedhee waan amanuuf ka hidhatee bosona jiru sun maybe kaayyoo waan dogoggoraa dalaguu mala. Talammata woboo fakkeessanii akkuma hawaasa keessa ijaaranii dubartii gudeedu san suuqii namaa saamu san TikTok gubbaa ijaaraniiti Jawaariin arrabsa ummanni Jawaariin irraan hafu tanaan woboo dhoofna tanaan woboo kasaaraa keessa seensifna. Biyya alaatitti illee Koreen wanni kunni warri waa mallaqa faayinaansii warri woboodhaa fi warii qara guuraa ture sunillee xiqqoo walii bubu'iinsoitu jiranii arganii tanaan sababanni ammallee asiif asiin waliin dhoofneeti akka waraanni kun faca'u goona. Tanaa ta'uu danda'e. Ammoo osoo asirraa waa'ee Jawaariitiif Jawaar deebisaa tokko hin kennu. Kanaafillee yookaanii fi ani wanni natti mul'atu tanuma sadiini galatoomkee haroo akkaataan ati itti ilaaltellee akkuma itti kalee irraallee irra hin kaane waan akkana haasaan kana dubbii laaftu. Irra hin kaane warra Ignore godhaa yoo dhiira ta'e sun dhiira yoo ta'e ilaan bakka kana jira kaajaja labsu sun haa jedhume bakka inni jiru. Darreen akkanaatu laali wanna kaameraa cufattee TikTokii keessaan fuulaan as ba'uu hin uggine Jawaariin ajjechaa irra labsitu. Waan akkanaa tanniin osoo asirraa iyyuu baanne bareedaadha galatoomii ijoolleen biraa haa dubbattu. waan guddaa dubbadhu mi'aarsitti atillee. Ara isin dubbadhaa ani waan dubbadhu qabu. Ati caffaruu bichaa dandeettaa? Ara miti dhugaa indee dirni rifadhee mar nama tokko guddaa bira na fidee miti. Baay'ee si jaalladha. Nullee si jaalladha. Gara kaffitaatitti ol si baasu laal. Amma taaptaa godhani qabaa taaftaabii haa godhani jedhaa qabame. Taaftaabii haa godhani. Qabne. Hagana dubbiin agattiin arge taana warri waan dalaguun qabnee fi ajandaa dhabde afaan namaa irraa waa buttee haasaa ooluu dandeetta. Jawaariin hin ajjeefnaan qabsoo Jawaar godhe ni saamnaan hadhaa kalee miti sun ilaalcha namoota ufii waa hojjechuu hin dandeenye ilaalcha warra amalatiisisaa qabaniiti kuni. Namni ufii isaatii waa dalaguu hin dandeenye waan ati dalayte saamaa oolu seenaa kee saamaa oolu. Warra OMN nu bari proposal namni biraa qopheesse Jawaar hateetiin hojittii kee jedhu jira ba. Ayyee dhiira hatee hojittii kee ittiin hojjatee ittiin mul'atee ittiin Oromoo sadarkaa meeqa qofa sochoose.
Oromoo takkaan nama kiyyatu masaraa mootummaa naaseen hin jedhini nama afaan isii dubbatu osoo Oromoollee ta'uu baate sababa Jawaariitiin masaraa san seen. Namni kan mataa wali qabuu dadhabnee jedhee bar mataa wali qabuu dadhabnee miila wali qabnee jedhe mataan inni jedhe warruma haga hadhaa bakka garaagaraatiin ibsa garaagaraa kennu kanaa beeki. Garuu luyti isaanii gara kiiloo akka deemtu godhan hunda isiitu. Wallahi wanni ummata kanaa bar. Ummata ajaa'iba. Baay'ee yeroo baay'ee bar nama siyaasni irraa bitamuu dideetuyyuu Jawaarintu qabeeta Usmaan ol ka'e. Nama wayittuu beetta waan jedhe beetta nama hayyuu. Nama dabeessa wayittuu ka'ee arrabsee nama kana. Arrabsinaan namichi deebisaa tokko illee hin kennineef. Abboo nama akkana siin jedhu osoo waan feete godhuu dandeettu osoo seeraan waan feete godhuu dandeettu. Inni qaruu ta'edhe. Seenaa kiyyatti dabalameeti akka maqaan isaa yaamamu barbaadaa. Seenaa kiyyatti dabalame. Eeshi. Ebaluun arrabse jedhanii akka seenaan ana waliin isa dubbatuufi. Seenaa barbaadata jettee. Saanuma malee tuni amma baay'ee natti mul'atu waan warri hedduu yaaddooftaniif illee. Baay'ee yaadda ofiin feesisu. Misali. Solan. Yaa. Akkam. Jirra akkam. Jirra asaa turre. Ayyee. Beeta waa'ee warra woboo amma woboon akkana maali jettee ta Jawaari irratti Jawaarii daboo bahee akka Jawaarin arrabsine jettullee kijiba beeta. Warra gabaan irraa bitamuu didde. Akkasuma nama yeroo kanatti namni an jaalmarroo akkas jedhee sababa jaalmarroo kaan Jawaarin faa Abiyyiin faa gaggalabbatee haasa'ullee hundi isaaniitu tokkummaa Oromootiif farra. Maaliifi namni tokko nama jaalmarroo arrabsu tokko namni Jawaarin deeggaru yookaan Abiyyiin deeggaru siigalee calqabuma jaalmarroo osoo hin taane ka deeggaramuu qabu kaayyoo malee jaalmarroo miti. First of all, namni waan san beeku immoo yoo jaalmarroo deeggartee Abiyyiin arrabsite yookaan Jawaarin arrabsite akka namni tokko dhufee jaalmarroo arrabsu beekuu qabaata yoo namni tokko immoo Jawaarin arrabsellee